Hallelujah. Hallelujah. Kabul jireenya qabu. Baay'ee kana keessatti Waaqayyo gooftaan ija fuudhatuuni natti agarsiisa. Namoota 20 kaan abbaa isaanii wajjin bulu. Kaan obbolaa warra du'an faana bulu. Maali laata yaa Waaqayyo nan du'aa laata? Nagattaa laata? Waamicha koo malee hin deema warra jedhantuudha. Gammadee irraa kakuu waan qabduun jedhe. Ameen. Achene makarraa baadiyyaboos kiloo achene meekaa saakraa baadiyyaboos. Hinduutu waate. Isa ergaa du'aa sitti labsu Waaqayyo gooftaan maccaa sirraa garagalcha. Isa ergaa du'aa sitti labsu Waaqayyo irra sirraa galcha. Kan jalloota nyaatee danda'u nyaatu utoo jechi Waaqaa mana keenya jiru. Naafamni yoo ka'ee sabni guddaa qabna. Rakkoon nun danda'u biqilcha tufanna. Yesus Kristus gooftaadha. Kakuu du'aan qabnu kan jireenya malee. Waaqayyo nu waamne nu akeeka malee. Namni kakuun badu gadaadha isaa. Ergaa barootaatu tira fuuldura si fuuldura ergaan barootaa. Ati warra du'an faana bultoonni sodaatu Waaqayyo ergaa barootaa si keessaa qaba. Waaqayyo ergaa barootaa si keessaa qaba. Kakuu du'aan qabnu jireenya malee. Yesus bara jiraatara. Mataa diina keera dhaabadhu bidii kakuu du'aan qabdu.
Ergaa qabda moo qabdu nama Waaqayyo?